Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaaw miidiyaa neetwork irraa oduu qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Oduuwwan guyyaan har'aa kan isiniif gabaasu an Said Mahammadii turtiin keessan nu faana haa ta'u. Addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa damee Walloo Kamisee guyyaa har'aa eebbisiiseeti jira. Eebbaa fi saaqinsa kanarratti uummanni Walloo guutuun argamuudhaan gammachuu isaanii ibsataniiti jiran. Uummanni Walloo kan gootummaa fi sabboonummaan beekamu sodaa tokko malee faajjii bilisummaa Oromoo balaliisuudhaan waajjiricha bifa addaatiin eebbisiisaniiti jiran. Walloon kan alagaan marfamtee jirtu ta'us garuu kan akka Walloo of tahee jiraatu hin jiru. Hayyoota dhugaan isaaniif hojjetanii fi meediyaa dhugaan isaaniif dubbatu dhabaniis qabsoo Hasanammeetii fi Warqiturraa dhaalan hanga ammatti hin dhiifne. Eebba waajjira kanarratti suuraalee qeerroo shira bulchitootatiin hidhamanii qabatanii akka gadi dhiifamaniif gaafataniiti jiran. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa eegdota Jawaar Mahammad waraana itti ergee meeshaa harkaa fuudhuun beekameeti jira. Obbo Jawaar akka jedhanitti mootummaan ijoollee sabboontota tana meeshaa irraa hiikus ijoolleen nuti Jawaar biraa hin deemnu jechuudhaan gootummaa fi sabboonummaa isaanii agarsiisaniitu jiran jedhe. Ijoolleen miseensummaa ofii gadhiisuu waan barbaadaniif nagaa miseensummaa isaanii gadhiisanii meeshaa fudhatanii akka deeman kan jedhu yaada dhiyeessanii yaada san irratti walii gallee beellamannee jechuudha. Beellamannee turre. Waan dhimmi kun osoo wacan uumin osoo rakkoo biraan uumin quietly dhumuu qaba kan jedhu yaadni dhiyaatee walii gallee addaan baane eessatti meeshaa akka galchanii fi akka sirnicha raawwannu walii beellamannee osoo jirru kaleessa galgala bifa raajiitiin bifa breaking newsitiin OBN irratti dhiyaatu sarpiraayiziin ta'e. Uummanni Oromoo shira bilxiginnaan oofaa jirtu kana akka hayyuu keenya nu harkaa hin galaafanne sirritti goota keessan jabeeffadha. Hayyee maarree hordoftoota fi kabajamtoota keenya oduuwwan guyyaan har'aatiif qabanne kanuma YouTube chaanala keenya Said Walloo Tube kan jiru subscribe gochuu hin dagatinaa hanga oduu birootiin walitti deebinu horaa bulaa deebanaa.